Ashama harka fuunee akka bultoo hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu guyyaaf qindeeffadhe isinitti himaa oduu waliin kan isin faana turu Misraa Bayaanii jalqaba irratti hangafootaan eegala. Shamarreen hinaaffaaf jecha abbaa warra ishee qottuudhaan qaltee to'annoo seeraa jala oolte. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 akka geggeeffamu yaada dhiyeesseetti jira. Raashiyaan Itoophiyaatti dhaabbata humna nuukilaaraa ammayyaa ijaaruufis akka jirtu ambaasaaddarri Raashiyaa himaniiti jiru. Koongiraansii Federaalaa Oromoo ajjeechaa suukaneessaa godina Shawaa Lixaa naannootti lammiilee nagaa irratti raawwatameef cimsee balaaleffateera. Egaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kunneen hangafoota oduuti amma bal'inni oduu keenyaa isinitti hima. Shamarreen hinaaffaaf jecha abbaa warraa ishee qottuudhaan qaltee ajjeestee seera jala ooluun himameera. Naannoo Amaaraa keessatti shamarreen sababa hinaaffaaf ana malee maaf nama biraa ilaalta jechuudhaan abbaa manaa ishee qottuudhaan qaltee ajjeestee to'annoo seeraa jala ooluun gabaafameera. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjama Bahaa aanaa Dabra Eliyaas ganda duwwaa tokko keessatti onkololeessa 11 bara 2018 halkan keessaa abbaa warra ishee qottuudhaan qaltee ajjeestee to'annoo seeraa jala ooluu ishee himameera. Akka itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Dabra Eliyaas Inspektar Dammaqaa Abbaw raadiyoo Bisraatitti himanitti namni aadde Yezaw Awarraa jedhamtu kuni abbaa warra ishee obbo Meenii Anteenaa sababa hinaaffaa kan ka'e gocha suukaneessaa kana raawwachuu ishee ibsiteetti jirti. Yakka kana erga raawwattee booda reeffa mana ishee keessaa baastee fageenya lafaa meetira 100 fagaatu gatuu ishee gaafa onkololeessa 12 bara 2018 gatuu turte ishee poolisiin hawaasaa naannoo sanaa irraa odeeffannoo argateen booda bakka balaan kun itti dhaqqabetti argamuudhaan to'annoo jala ishee oolchuu gabaaseeti jira. Bu'aa qorannoo fi hordoffii poolisiin geggeesseen namni du'e kun mana isaa keessatti ajjeefamuu isaa mirkaneesseera. Poolisiin haadha manaa abbaa warraa du'e kanatti immoo to'annoo seeraa jala kan oolche yoo ta'us qorannoo irratti adeesar hinaaffaa irraa kan ka'e abbaa manaa ishee kan ajjeefte waan ta'eef erga bultii ijaarratanii waggaa tokko ta'uu isas akka ajjeeste poolisitti himteetti jirti. Poolisiin qorannoo cimsee adabbii maluu akka argattuuf hojjechaa jiraachuu Inspektar Dammaqaa Abbaw raadiyoo Bisraatitti himaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 akka geggeeffamu yaada dhiyeesse. Boordichi guyyaa bu'aan filannoo ifoomus murteesseeti jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa wixinee sagantaa filannoo mariidhaafis qopheessee dhiyeessee walgahii paartilee siyaasaa waliinis waxabajjii 10 bakka bu'oonni paartilee siyaasaa seeraan galmaa'anii fi 60 ol walgahii magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaayitiitti geggeeffame irratti hirmaachuun maddeen kun walgahii irraa kan argan ta'us ibsameera. Walgahii miidiyaalee hin argamne kanarratti boordileen filannoo sagantaa bal'aa fi filannoo biyyoolessaa torbaffaa dhiyeesseeti jira. Sagantaan kun immoo hojiiwwan 37 guyyootaa fi ji'oottan qoodamanii kan keessatti hammatus jedheeti jira. Wixinee sagantichaa kana kan of keessatti hammatte adoolessa irraa kaasee hanga walakkeessa baatii kanatti paartilee siyaasaa fi kaadhimamaa dhuunfaa filannoo irratti hirmaataa akka galmeessus waamicha dhiyeessuun karoorfameeti jira. Tarreewwan qondaaltota filannoo paartilee siyaasaa fi uummataaf ifoomsuufis karoorfamee adoolessa 19 irraa eegalee torbee jalqaba baatii gurraandhala keessa akka xumuramus karoorfameera. Sagantaan kun immoo marsaa lammataa akka raawwatamu wixinee sagantaa irratti mul'isuufis jechuunis himameera. Galmeen kaadhimamaa filannoo kanarratti hirmaatan jalqaba baatii muddee hanga jalqaba baatii gurraandhala gidduutti akka raawwatamuufis karoorfamaa jiraachuunis ibsameera. Boordiin kun muddee 10 hanga caamsaa 19tti duula kan geggeessu karoorfamaa jiraachuus ibsameeti jira. Raashiyaan Itoophiyaatti dhaabbata humna nuukilaaraa ammayyaa ijaaruufis akka jirtu ambaasaaddarri Raashiyaa himaniiru. Itoophiyaatti warshaan humna nuukilaaraa bu'uuraa teekinooloojii ammayyaa kan dhimma nageenyaa oolu hirmaannaa dhaabbata Raashiyaan kan ijaaramu ta'us Itoophiyaan ambaasaaddarri Raashiyaa Iviiningii dhaabbata oduu Raashiyaa irraa himameera. Kunis immoo tarkaanfii qabatamaa raawwiin piroojeektii kanaa fulbaana 25 bara 2025 dhaabbanni mootummoota Raashiyaa fi dhaabbata humna elektiriikii Itoophiyaa duukaa Mooskootti waliin hojjechuufis walii galan ta'us himameera. Kun immoo ijaarsa warshaa humna elektiriikii bu'uuraa teekinooloojii ammayyaa fi nageenyaa kan agarsiisu ta'us himameera. Tumsi gama anniisaa nuukilaaraa nagaa ooluu Raashiyaa fi Itoophiyaa gidduutti tajaajila akka walta'iinsa dinagdee fi teekinooloojii ta'us akka danda'u dippiloomaatota biyyoota lamaanii irratti dabaluus ni ifoomsama.
Karoorri hojii gaafii keessa jiru waliigaltee idil addunyaa osoo hin taane sanada hojii bu'uura jijjiirama walqunnamtii caaseffama qabuudhas jedhaniiru. Kun immoo tattaaffii bal'aa qofa osoo hin taane industirii nukleeraa fi Itoophiyaa keessatti uumuu akkasumas immoo leenjii hojjettoota biyyoolessaa haala cimaa fi eejensii Toomaakoo idil addunyaa fi ulaa galaanaa nageenyaa fi idil addunyaaf keessatti kan hammatu ta'us ibsameera. Oduu kanaan wal qabatee ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov biyya isaanii Raashiyaa hariiroo biyya lamaanii gama anniisaa daldalaa fi dippiloomaasii cimsuufis kutannoon akka qabdu kan mirkaneessan ta'us Mooskoo gama tumsa waraanaatiin aantummaa Itoophiyaan qabdu guututti qophii ta'us ibsaniiru. Ministeerri kun kana kan dubbatan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoo Ximoosoo waliin marii wayitaa taasisan irratti walgahicharratti gamoonni lamaan dhimmoota walta'iinsaa waraanaa fi teeknikaa waliin wal qabate gamaggamuu isaanis gabaafameera. Koongirasii Federaalaa Oromoo ajjechaa suukaneessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti lammiilee nagaa irratti raawwatame cimsee balaaleffate. Mootummaan itti gaafatamummaa nageenya lammiilee tiksuu bahachuu dhabuu isaa cimsee qeequu isaatu ibseeti jira. Koongirasii Federaalaa Oromoo ibsa ejjennoo addaa baasee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti lammiilee nagaa fi qulqulluu irratti ajjechaan jumla onkololeessa 9 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatu balaaleffateera. Gocha gara jabeenyii fi hammeenyaa kanaan haadha dhiyeenya kana deessee dabalate lubbuun namoota 25 darbuu gadda guddaa itti dhagahames ibseera. Ajjechaa suukaneessaa kun duula walitti fufiinsaa qabu kan lammiilee Oromoo irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa jira jechuunis gabaaseera. Gabaasa amansiisaa ministeera keenyaa fi jiraattota naannicharratti arganne akka mirkanaa'etti haleellaa kana kan raawwate hidhattoota finxaaleeyyii maqaa fannootiin gurmaa'anii kanneen naannolee daangaa Oromiyaa fi naannolee Itoophiyaa giddu galeessa keessatti socho'uun uummata yeroo dheeraafis dararaa turanis jedhaniiru. Gochi hamaan kun kana duras naannuma sana irratti cidha irratti raawwatame dabalate qaamni mootummaa dirqama heeraa isaa bu'uura jechuun nageenya lammiilee isaa kabachiisuu dagachuu isaas agarsiisuudhas jedhaniiru. Mootummaan dhimma kana irratti callisuu isaa fudhatama hin qabudha. Kanammoo Koongirasii Federaalaa Oromoo uummanni aanaa Noonnoo yeroo hedduu irratti mootummaa akka isaa eeguufis iyyata isaa qaamna isaa dhagahuu dhabuu isaas himeeti jira. Jiraattonni akka jedhanitti mootummaan meeshaa waraanaa seera qabeessa harka qabanis hiikkachiisee hidhattoota finxaaleeyyii garuu bilisaan meeshaa baadhatanii akka socho'an hayyameera kan jedhu Koongirasii Federaalaa Oromooti. Gocha daangaan qaamolee mootummaa kun immoo miidhaa uummataa irraa gahaa jiruufis itti gaafatamummaa isaa bahachuu akka dadhabe agarsiisas jedhaniiru. Akkasumas immoo naannicha keessatti nageenya dhabamsiisuufis humnoota jeequmsaa fi walitti bu'insa sababa akeekkasiifis banaa fi saaxilaa ta'us dubbataniiru. Koongirasii Federaalaa Oromoo yeroo uummanni keenya haala kanaan ajjeefamu callisee hin laalu. Mootummaan lubbuu fi qabeenya uummata Oromoo eeguu danda'uu isaa bulchiinsa gaarii fi dandeettii biyyaa hoogganuu fi qabu gaafii keessa galchuudhaas jedhaniiru. Mootummaan Federaalaa fi naannoo Oromiyaa battalumatti humna nageenyaa gahaa bobbaasuun hidhattoota finxaaleeyyii maqaa fannootiin socho'an naannicha keessaa dhabamsiisuuf akkasumas immoo uummata aanaa Noonnoo fi naannawaa isatti eegumsa waaraa amansiisaa akka taasisus gaafataniiru. Ajjechaa namoota nagaa aanaa Noonnoo fi godina Oromiyaa akka Wallaggaa, Arsii fi Shawaa garaagaraa irratti qorannoon guutumatti walaba ta'ee hatattamaan akka gaggeeffamus kan gaafate Koongirasii Federaalaa Oromooti. Argannoon qorannichatti uummataafis ifa akka ta'u akkasumas immoo qaamolee raawwii kana keessatti hirmaatan ajajoota isaaniifis deeggartoota mallaqaan hundi seeratti akka dhiyaatanis gaafateera. Qorannoon daangaa qaamolee nageenyaa mootummaa fi itti gaafatamaa isaanii bahachuu dhabuu fi of keessatti qabaachuu qabas jedhaniiru. Qaamoleen mootummaa fi nageenyaa kanneen dirqama isaanii bahuu dadhaban lubbuuleen lammiilee akka baduu taasisan seeratti akka gaafataman ibseeti jira. Itti gaafatamummaa dhabuun sadarkaa kamittuu fudhatama hin qabu jechuunis ibseeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun biyya keessaa kana fakkaata oduu argama isinitti hima. Haleellaan diroonii qorichaan raawwatame lubbuu namoota irratti miidhaa qaqqabsiisee jiras jedhameera. Dhaabbanni Peentaagoonii haleellaa diroonii qoricha sammuu nama haadachuu fe'atee deemu galaana Paasifiikii keessatti raawwatame namoonni 2 beekseeti jira. Akka ministeerri raayyaa ittisa biyya Ameerikaa Piinti Hingis jedhanitti haleellaan kun kan raawwatame bu'uura diroonii kun basaasa Ameerikaatiin kan xiyyeeffate yoo ta'u qoricha sammuu namaa haadachuu feetee akka deemtu mirkaneessuu ibsaniiru.
Haleellaa kanaan immoo namoonni doonii kanarra turan lama yoo du'an loltoonni Ameerikaa garuu miidhaan nurra hin geenyes jedhaniiru. Ergaa adoolessaa lama USA bidiruu fi dooniiwwan qoricha sammuu nama hadochan fe'ee jettee amante haleelluu ishee yeroo 8ffaa yoo ta'us garuu Paasifiikii keessatti isa jalqabaa ta'us himameera. Doonaald Tiraamp dooniiwwan seeraan ala daandii bishaanii fi addunyaa irratti socho'an irratti tarkaanfii fudhachuufis aangoo seeraa akka qaban ibsuudhaan aangoo kana babal'isuufis yoo barbaade gara koongiraansii Ameerikaa akka dhaqan dubbataniiru. Tiraamp akkasumas bulchiinsa isaanii keessatti hojii farra qoricha sammuu nama hadoochuu balleessuuf hojii jalqabuu qophii ta'uu isaanis ibsaniiru. Itti aanaan pirezidaantii isaanii Maarko Ruubiyoo ibsa waajjira Ovaalaa keessatti kenneen biyyi dooniiwwan qaban jiran kamiyyuu qoricha sammuu nama hadoochuu gara USA erguu akka dhaabanis ibseeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun guyyaaf qindeeffadhe kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayanii qophiin afaan Qaroo Miidiyaa irraa itti fufu gama kootiin guyyaa gaarii.